Oken sobo ergatay waaqayyo tokkicha jedhaate ammoo akkamitti waaqayyo tokkicha miti akkami jette fakkeenya Luqaas boqonnaa 18 waaqayyo tokkicha jedha Yesuus Kiristoos ati akkamitti tokkicha miti jette naggeeffatu sittani maan jedhe maarreeti waan inni akka inni tis gaafa dura nabe maa teetti nan si deebisa reeni okay deebisa yeme naggeeffadha quraanarraas seeruma maarraas maal jedha beektaa quraanaatti deebitaati mee kan keetu rakkoon qabu tokko wayyaa Yesuus inaasaa jedhe quraanis waan lafatti hidhattu qabdu sammaa oromifattu ni hiikameera inni dhaggeeffadhati itti deebitamee na qabda zati Kota akka fakkaatti keenyaa fi bifa keenyaatti nama nuummannaa jedhe eenyudhaan jedhe inni waaqayyo yeroo sana mee kuni waaqayyo baay'eedha jechuudha maqaan hiikni isaa abbaa ilma fuura qulqulluudha bakka waan biraan gaafa dhiifama ustaazii akkasin lama godhan malee ofumaa guddisa mana yeroo nama galchanii buusan nama guddisa akkasin lama godhashi tana akkas godhe akkas wayyaadhe akkis misge maal taatina waaqayyo meeqa olii galatti mee ati naa himme waaqayyo meeqa olii galatti lakkoofsa isaatiin naa himme lakkoofsa isaa sitti maan jiru nammaa kun eenyudhaan jedheen sin jechaara man gaaffiidhaan kun isaanis gaaffiin si gaafadheen maal anas si gaafata malee maal godhu na gaafatte ati macaafa kan keerra maaliif asin gaafadhu naan deebiftu maa hin dubbe quraanarraa sin gaafadha iddoon akkasittiin jedhe akkanas aga silaa quraana biran geenye quraanarraa yeroo na gaafattu itti deebina akkasiin jedhe gaafii kiyyayyuu sun deebisin olii gad wixi jettaa isaan ta'u sinniisu abadan akkasitti sinniisu akkasiin jedhe iddoo deebisitti marana dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu waaqayyo tokkomoo lama akka ati beektutti akka ati amantutti anumasitti iddoo deebii ta'uun sitti meenna na diddeemati maali ani iddoo deebisiin dinne ani akkasiin jedhe afaan irratti na deebisi waaqayyo tokkomoo lama gabaabsi na deebisi maal sitti maan jiraam isaan qaamaan yoo maqaan yoo sadii ta'an iyyuu qaamaan hojiidhaan tokkoon bara kana maqaatti moggaasa malee waan biraan gaafatuun bara maal jechuudha isaa kakadhatuuf kakadhatamu jiran ani jenne ati kan kadhatuuf kakadhatamu akkamitti tokko ta'a lakki sittan himaa ilaa akkamidha beektaa sittan himaa yoo sii galee ilma tokkicha qabu gara biyya lafaatti erge eddaa gara biyya lafaatti erge inni akka inni du'ee gara samii dhaqeeru hin beekta du'ee guyyaa sadiitti akka inni du'aa ka'ee gara mirga baay'eeru hin beekta maaltu ka erge kaminni ka ergame kam waaqayyotu Yesuusin erge gara biyya lafaatti waaqayyotu eenyuun erge Yesuusin erge Yesuus maalidha waaqayyo kaminni ganaan sitti maa Eeratti kamaal naaf galuutti hin jiru ati ka ergame ammallee kanatti maa jirtu tokko ni ergee jette tokko ni ergamee jette duratti tokko naan jechuu jirta waaqni meeqa walii galatti si biratti amma akka ati dubbataa jirtu amma tokko ka erge tokko ka ergame meeqa isaan wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 baasimee hin dubbisnaame ati dubbisi dinaaf ibsi akka barbaaddetti naa ibsi ati akkasiin jedhe waaqayyo meeqa olii galatti gabaabsinaa him afaan irratti sitti maan jira waaqayyo tokko garuu maqaa namitti moggaasiin sadii ta'aniiru jechaadha man ilaa maqaasiin hin jenne waaqayyo meeqa waaqayyoon si gaafadhe malee maqaasiin hin jenne waaqayyo tokko ta'uusaa beekamaadha sittani mana dhaggeeffadhatti waaqayyo tokkichaami achirra gadhaabi qoy waaqayyo tokkichaami Tayyib ka ergee fi ka ergame keessa amma waaqayyo Yesuusin ergee naan jette ka ergamoo ka ergame santu waaqa sitti maan jira wanamma tokkochisuun kaminni ka ergamoo ka ergame sitti maan jira kan ergeetu waaqayyoodha sitti nima kan erge waaqayyoodha waaqayyo tokkicha naan jettee mibboo ka ergamoo ka ergame waaqayyo tokkichisuun kan ergameetu waaqayyo tokkicha sittani mana dhaggeeffadhu maal godhamu maa oolu ergameetu waaqayyo tokkicha maal irra na deebime ka ergameetu waaqayyo tokkicha kan ergeetu waaqayyo tole ka ergame moo waaqayyo miti jechuudha maashaallah amma si galte ilaala amma kun reefu si dhufte amma ka ergame sun ammoo waaqayyo miti jechuudha ka ergame waaqayyoodha miti ka ergeetu waaqayyoodha nuti ka jechaa jiru bakana Mare to itun sinif sino ma to waaqayyo maal ka jechaa jiru maal jette misgee ilma isaa gara biyya lafaatti ergee enne miti
maal ilma isaa oguu jettu maal jechuudha? Ilma isaa jechuun nama ofii jaalatu jechuudha malee Waaqayyo ilma qabaatee miti. Uumama isaadha erge malee rabbii wannaadhaa miti. Misgeedis bakka. Maaliif anniisan dhugaa baafnisu koo maaliif anniisan? Maaliif anniisan dhugaa baafnisu? Wanti godina adda isin irraan gabbu'a. Maaliif anniisan hin jedhee? Anumatu siin jedhe dhiisi. Hin baranne dhiisi. Inni sun maaliif anniisa? Baradhu deemti. Ati dhiisi keessaa beekoo? Deemi baradhuuti koo. Waa'ee lola lama. Badaa beektati immoo badaa beekta masqalii baachuu miti dubbii koyi. Waliin alaa waliin lola. Naa bu'ii kiristaanota maqaan balleessinu viidiyoo si waraabnaa dhiisi. Waaqa sadii jechaa jirta. Masqalii baachuu miti dubbiin hin jedheeti koyi masqalii baachuu miti masqalii fi amantii waan tolitti fidan jiru na dhaggeeffadhu lammiisa. Dhiisi muudiin qabatini. Maali waan beektu irraa maal jechuudha? Ati beektanii dubbadhu gash ati beektanii dubbadhu isarraa gaaffii fudhadhaa bakka. Walii obsa. Carraa kun dabarsitan bari. Mee nama sadeeqa kanarraa gaaffii deebii fudhannaa bakka nan dhaggeeffadhaan hin beeku wallaala. Ana carraa kun ala dhaabsatan wal maal isheen? Ilaa isin irratti cufee bilbilu. Ati maaliif dubbatta isaa hogguu dhiirri dubbatu intala dhiira irratti akka hin dubbanne hin jiru. Maal gaaree kan kiyyan irraa fudhatanii hayi sirumaan baay'een isin calliseeyyu. Macaafni intalli dhiira irratti aboon qabaatini bakka dhiirri jirutti hin dubbatini jedhame macaafni. Maarakkoon qabu waaqayyoon keenya abbaa dhiifamaatiin dhiisanuma dubbanna bakka nutti dhagaame. Abbaa dhiifamaa teetteetiin seera cabsita macaafa Phaawulos hogguu dubbatu akka hin dubbanne dhiira irratti jedhee dubbata. Seeran cabsu. No seera cabsuutti hin jiru. Kan duraanii gaaffii yoom xumurtanii kara kanatti akkana dhuftanii isin otoo gaaffii tokko nuun deebisin kara kanatti akkana dhuftu. Maali gaafiin gaafadheemme ka duraas immoo Yesuusin dadhabennaan hin dinneeti macaafa fudhadhu hin jenne. No hin dadhabne waaqayyoon hin dadhabulleen yeroo naannoo sana taa'ee fi maaliif akka naannoo sana taa'ee gaaraa qabdanii otoo hin dubbisin gaaleen tokkicha akkamitti isin ibsa qofi. Ati takkaayyuu bakka sanuu argitee hin beektu inumaayyuu amma nu hiikuu jalqabdee jisa. Barrakkoon keenya beekte rakkoon keenya ijoollee darbatti bakka jarri hin beekne boqqoo nuti itti himnu kunoo akkana isinii hiikna natu si hiikaa ta'e qulqulluu qabanama xayyimee jedhimee ayyee si dhageeffadha. Si dhageeffadha jedhime. Mee maal jettan Iyyasuus dadhabee taa'ee jettaniimi. Yesuus dadhabuu macaafni Yohaannis boqonnaa 4:6. Maal jedheen inni dubartattiidhaniini isheen bishaan nurkaa fuutee dhudhaa jennaan maal jedheen deebisee Yohaannis meeqettan? Sinamu yatti naga qabdi nagamu qabda miti indenne salaamnesh Aminatti maakaan inni kan deebisa rakkoo miti Yohaannis boqonnaa 4:6 usubiran ga'ee dhufama kan keedaa softaasa Yohaannis boqonnaa 4:6 Hayya. Kudha afurii miti afur lakkoofsa ja'a. Afur lakkoofsa ja'a okay. Kana biraa maal jedha? Bishaan boollaa Yaaqoob achi ture. Iyyasuus karaa adeemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'ee yeroo isa akka sa'aatii 6 ture. Boolla bishaanii sana bukkeetti maal argee maal ta'e yeroo sanatti maal dabarse? Awwaan boolla bishaanii bukkeetti waa argee waan akkana godhee si gaafadhe. Waan dadhabeef jedha macaafni bakka sani bakkeen irra jiru. Ustaas wanti sun bichaan koo kiristaana nama amansiisu meebiis nama amansiisuu danda'a. Boolla sana bukkee taa'ee wanti inni hojjete maalidha jettanii hanga dagaatti dubbisuu qabdu meebiis kana fudhattanii dubbachuu rakkoo miti. Garuu dubartattiin maaliif naannoo sana ture? Maaltu bishaan waraabaa ture? Maal godhee naannoo sanatti fayyina akkamii dabarse jettanii kan hubachuu qabdu. Nagaa guddaati fayyaan kan kee akkam? Dhugaa ustaas awwaal wallolaan jiru waan jiru hin dubbadhe. Akkasii jedhe ani bakkeen deemu ayyee tokko wajjin dubbifname bakkuma isaan wajjin dubbifnaa gada kaatitti illee lakkoofsa jaarraa kaafnee walumaan dubbifna. Mee gasii dubbisaa jalqaba irratti dhageeffadhu kana na dhageeffadhu. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture Yesuus karaa deemaa waan oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'ee yeroon isaas akka sa'aatii 6 ture jedha. Okay. Yesuus karaa deemaa oolee waan dadhabeef jedha. Yesuus dadhabe moo hin dadhabne? Tanuma qofa na deebisi. Ustaas
Ustaz. Miyan ga torban Ustaz da naan hin na jedhin. dubbistu. Ustaz naan hin jedhin. Yesuus dadhabe mun dadhabne gaafiin kiyya kana. Yesuus dadhabe mun dadhabne. Okay. Okay. Nayyaamin maqama kiyya nayyaamin makana qofa na deebisi. Yesuus dadhabe mun dadhabne. Kun jiraan nuka. Ndakami. Waan doggosii waamu. Indaddabu. Humna dadhabuun kan nu Kun Yesuus karaa olee waan dadhabeef jedha. Karaa deemaa olee waan dadhabeef jedha. Baasee si dubbisu jira. Karaa deemaa olee waan dadhabeef jedha. Naannoo sana waan jiru. Dadhabee jira. No. Waan Dadhabee jira. Yesuus dadhabee jira. Yesuus dadhabee jira abboo. Yesuus dadhabee jira. Dadhabee jira. Mi'a gadi sixxanii naa dubbistu gasixxanii naa dubbistani okay dadhabina isaa irratti ilaalla gasixxanii naa dubbistu. Maal asirraa kana yoo fudhatte achi gasiisii qaamisa. Kana yoo fudhatte achi gasiisii qaabar. Hin dadhabu. Kana fudhatu dura. Hin dadhabu too dadhabee waan sana hunda hojjetu too dadhabee wanti hin hojjete sana. Kunoo karaa deemaa olee waan dadhabeef jedha. Kana fudhatamuun fudhattu kan isa kana. Yesuus Kiristoos hin dadhabu waan akkamiin dadhaba. Kunoo dadhabee jedha macaafni. No. Ani jechuun dadhabee jiru sanaan itti kan kun gaariidha waan dakatti ibsuu qabu. Kunoo waan dadhabeef jedha. Dadhabee jedhu sun maaliif akka jedhe kanaa miti kan ibsu raangadee isaati. Waan maaliif akka jedhe naaf dubbatta jalqaba. Yesuus dadhabe mun dadhabne macaafni dadhabee jedhamu hin jedhu. Hin jedhu. Waan dadhabeef kunoo Yesuus karaa deemaa olee waan dadhabeef jedha. Nan gadi katti naa dubbisanii Angga dekat na dubbisan na murtan ni sini nan jira sanan ta'u daanan maal usuu kanan fudhatiin dakamaa gosi dubbisan kunu waan dadhabeef jedhe Yesuus dadhabee jedhamu hin jedhu macaafni dubbisicha kwaan nan jedha na rakkoo miti kun nan jedhani haa ta'u garuu kanaa miti kan ibsu hallaa yoo jenne hallaan maarree hallaan tokkichi wayi ibsa garuu akkasiin jedhe yani itti deebite akkasiin jedhe Yesuus karaa deemaa oolee waan dadhabeef jedhamu hin jedhu macaafni itti si fufaan Abo Yesuus karaa deemee miti alamii kan hundarra deemaa yoo ooleen dadhabu. Kunoo dadhabee jedha karaa olee waan dadhabeef jedha karaa deemaa olee waan dadhabeef jedha uf jedhee taa'ee jedha. No. Odoo Yesuus jedhee yoo anu dadhaba een fudhadhu. Inni dadhabnaan ikkoo alamiin kun muluun dadhabe jechuudha. Kunoo dadhabee jedha kamaal goonare kam gootare. Inni kaa gadi siseetisa waan jedheef sana gasiseetisa hanga xumuraatti. Gadi siikeeti naa ibsuuti rakkoo qabuuti dadhabee jedhamu hin jedhu macaafni jedhamu hin jedhu siin jedheen. Okay, shumuti qabadha rakkoon ta'u. Awwal feenati wajjin haasofna xiqqoo ishiisti. Yoo dhiifama naa gooti. Okay, lammisaaf na wajjin haasa'ayyee. Inshin. Feenati dadhabbii kan jedhu amma miti beekamaadha yeroo foon turettidha. Kanaaf yeroo sanitti immoo bakka keenya bu'ee dadhabbii keenya mararsiifachuuf jedhee seexanaan qoramee jira jechuudha. Waan jiruudha kun bakka keenya bu'ee waan ta'eef yeroo sanii kun ammaa miti. Kun wanta yeroo san ta'eedha ammaa miti. Bakka keenya bu'ee seera raawwachuuf dhufe nama ta'e. Dadhabe kan jedhu suni koo dadhabe kan jedhamu. Ekkoo kanaaf hin siin jedha kaatamma. Waa'ee yoo sanii yeroo san maaliif dadhabee kan jedhu suni namni tokko yoo gaafa foon uffatu dadhabbuun isaa hin oola finiti. Jechuun namni Waaqayyoon Yesuus Kiristoos wal fakkeeffamaan jechuun si jaalallee jechuudha. Wal fakkeeffamu kan namoonni ergamoota wal fakkeeffamu Yesuus Kiristoos. Baay'ee sitti nima. Tokkoffaa Yesuus waaqa guutuu nama guutuu akka ta'e ni beektu. Waaqummaa isaatiin hin dadhabuu hin duusi mul'atu sida waaqa guutuu nama guutuu waan ta'eef jechuudha. Gammachuu muutii godhadhu yoo ta'u. Gammachuu muutii qabadhu mee akka taransi. Gammachuu muutii godhadhu. Kanaaf feeniti dadhabbiin Yesuusii fooniin qofadha. Duun isaas fooniin qofadha. Fooniin eeyyen du'ee jiras qoramee jiras waaqummaa isaatiin immoo hin duunee. Isin ortodoksiidha bari lammisaaf ati beenteera fakkaata. Isin ortodoksiidha isin warra tawaahidooti. Waaqaaf namatti waliin makamee kan jedhu tawaahidoo. Okay, ifame lammiti yawa tokko si gaafadha. Okay, Yesuus waan garagaraa wal barsiisuu jettudha. Ati beenteedha isin ammoo ortodoksiidha. Amantaa garagaraa. Rakkoo miti waan beekatanii hin gaafadha. Namnillee nan beeka. Waa tokkitti si gaafadha. Yesuus Kiristoos dadhabee akkas jedha. Fooniin dadhabee jetteerta. Fooniin Yesuus Kiristoos eenyuun fakkeeffamu
maybe waan godheef qaba naannoo sanatti dubartittii Samiira naannoo sanaa sana fayyisuuf yookaan naannoo sana fayyisuuf achi taa'e malee Yesuus Kiristoos hin dadhabu. Garuu barreeffamni achi jiru dadhabe kan jedhu sana karaa dhagaatti otoo gassixanii hiika baay'ee argattu. Haa ta'uutiin hin garuu gaafa foon hin du'e Yesuus Kiristoos dadhabee foon hin du'e achiin badee hafe akka keenyaaf yookaan akka kaanii. Taadaa Ibroota 4:15 irratti cubbuutu irraa dhabe malee hangafa luboota isa karaa hundumaan akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbiin keenya garaa isaan rukunne garuu hin qabnu jedha Phaawulos. Kun immoo yeroo biyya lafaa turetti dadhabuu isaa beekamaadha. Inni amma nama tokko bakka nama qorame tokko ilaali nama cubbuun hojjenne siif jedhee biyya samii irraa kan dhufe foon kee kan uffate waaqummaa isaatiin garuu kan hin duune kan hin mul'anne ta'uu isaa hubadhu. Ati yeroo hundumaa jechuudha ortodoksii keessa yoo taates rakkoo hin qabu garuu kun siif haaraan ta'in islaamaa jaalala waaqayyoo nu hubattu ture innumtiyyuu waan si jaalatuuf ture kana gochuun isaa du'eeyyuun iyyuu mitiiree dabarsee iyyuu of kenneedha lubbuu isaa fudhatee mitiiree waaqummaa isaatiin immoo waan haraadha kun guyyaa sadii booda deebi'ee guyyaa yeroo booddee na argitu yeroo beedda immoo na argitan jedhe akkuma jedhu immoo du'a mo'ee ka'e kun immoo foon uffachuu isaatiin kan godheeraa jechuudha. Akkas taanaan immoo jaalala waaqayyoo hubachuu hin dandeessu karaa biraatiin. Kanaafuu eeyyin dadhabee jira. Rakkoo miti jalatti yoo na cannaqan jaalata waan akka kanaa barachuudha. Ni wal barsiisan beennalleeni. Lammi isin ortodoksiidha tawaayidoon beektee namaafi waaqatu wal keessa seenee tokko ta'aniitiin du'anii jedhan. Malee akka beentee jettu tokko kiristaana dambaano rakkoo miti. Isagaa waliin way amma adda baatanii duruma adda baatan akka guyyaa qiyaamaatittu rabbiin akka guyyaa qiyaamaatittu wal dhabuun keessanii lafu jedha. Hayyee garana deebinee jiru. Maal rakkatina? Kiristaanii tokko. Tokko. Amma mee walitti isin buusuu amma kana agartaa mee akka Peente jechuun kontakoostee jechuudha maal rakkatina? Peente jechuun kontakoostee jechuudha maamaa miti guyyaa 50. Hayyee akkisiin jedhe peente macaafa irristee jirti moo irristee jirtu peenteen macaafa 81 amantaniisin. Isa waan irrisaniif amma fakkeenya amantaa musliimaa guutummaan namni macaafa irrisee abaaramaadha moo abaaramaadha miti? akka tattaman jettu waa hundaafuu waan godhaniif akka namannetti miti akka isin amantan akka ortodoksiin amantutti namni macaafa irraa hir'ise abaaramoo abaaramaa miti? Ortodoksii ta'ee no awwal uchaasawal usanani sodaachuu jirtaa miidha yeroo kan manaafiqaani jechaa oltanii har'a ammoo sodaachuu jirta hayyee tole haa ta'u hayyee garana deebinaa no takka nama na rabsine isinuu na aarsitanii waliin haasamaa nama na rabsu akka nuti yaatti kawaa tokko sin jedhamu fakkeenya nama hayyee garana deebinaa yeroo takka mee lammii isaatiin wajjin haasaa yoomee waan dadhabbii irratti mucaa isaa wajjin haasaa yeroo takka namuus hayyee lammii isaaf dubbadhume Yesuus nu asumniti tola. Ayya tole. Nagoo mana asumnaani akkasumatti wajjin asumnaan xayyatama. Akkin siin jedhe Yesuus dadhabee jira moo dadhabee hin jiru? Walii galatti. Yesuus foon isaatiin dadhabee qoramee jirasi mo'ee jiras. Ani kan siin jedhe Yesuus dadhabee jira moo dadhabee hin jiru jedheen jalqaba. Nanis kanan siin jedhu Yesuus foon uffachuu isaatiin dadhabee jira waaqummaadhaan immoo hin dadhabne jedhe. Okay. Yesuus foon uffachuu isaatiin dadhabee jira. Waaqummaa isaatiin immoo hin dadhabnes hin mul'annes hin duunes. Waaqummaan isaa eessa jirti? Bakka hunda. Everywhere. Yeroo Yesuus lafarra ture san eessa jirti waaqummaan isaa? Yeroo inni dadhabu san. Waaqummaan isaa yeroo hundaa bakkuma hunda jira. Akkuma abbaa. Akkuma abbaa bakka hunda jira? Yaa. Maal jechuudha isaa? Yesuus wayita lafarra jiru san waaqummaan bakka biraadhaa jira. Yesuus ammoo Maryam irra dhalate. Kan Maryam irra dhalate maalidha ree? Kan Maryam irra dhalate maalidha? Waaqa moo namatu dhalate? Maariyaam irraa kan dhalate waaqa guutuu nama guutuu yookiin immoo ilma waaqayyoo jechuu dandeenya. Amma kun waaqa guutuu nama guutuu jettee kun kan dadhabe hoo maalidha? Maaltu dadhabe? Nama guutuu waaqa guutuu dadhabee miti? Waaqummaa isaatiin osoo hin taane foon uffachuu isaatiin dadhabee jira. Kan dhalate hoo waaqni dhalata maal kun tokko maati?
Waaqni dhalata maaliin dhalate ree? Namummaan dhalate moo Waaqayyooti. Namummaadhaan dhalate. Waaqummaadhaan Tayyib waaqummaadhaan dhalanneemi waaqummaan dhalatee jira. Waaqummaadhaan durumaan dursee kan jirudha. Dhalatee jira ayyuu siin jedhe. Maryam dhalatee jira waaqummaadhaan. Maariyaam irraa waaqummaadha doontaan foon uffachuudhaan dhalate. Waaqummaadhaan Waaqummaadhaan dhalatee jira siin jedhe ani namummaa siin gaafanne waaqummaadhaan dhalatee jira. Waaqummaadhaan osoo hin taane foon uffachuudhaan dhalate. Okay, kan dhalate sun kanaafuu nama malee waaqa miti jechuu kan dhalate sun. Kan dhalate sun waaqa guutuu nama guutuudha. Maal jechuu jira amma waaqummaadhaan hin dhalanne naan hin jenneeti. Soo waaqummaadhaan durumaan dursee kan jirudha siin jedhe. Jechuu keeti moo ila waaqatu namatti jijjiirame jechuudha moo maal jechuudha re waaqatu nama keessa jira jechuudha moo fakkeenyaaf maal jechuudha re fakkeenyaaf awwal kazim walaalli namadha yoo du'e achumaan hafa Iyyasuus garuu waaqa waan ta'eef hin mul'atu siin duusii qaama soo ilaalu yoo rukunnes waan tokko illee hin ta'u waaqummaa isaatiin jechuudha. Kana jechuun ilmi namaa waaqa guutuudha namas immoo ta'ee ni mul'ata jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar maal Yesuus mul'atee jiraame boo maal barattoonni wajjin deeman turre Yesuus wajjin maal mul'ate waaqummaadhaan mufuun maal Yesuus maal waaqummaan kaminidha Yesuus tu mul'atee siin jedhe malee waaqummaa isaa maal beekan waaqummaa waan jedhamu wayida waani waaqummaa wanni jedhamu amalaami waaqummaa jechuun akka ati beektutti amala waan tokkooti moo si galtee personiidha moo adjective yookaan ammoo waan namni ittiin himamu hima wayiiti. Awwalo waaqummaa jechuun uumaa kan hin mul'anne bakka hundatti kan argamu. Waaqummaa jechuun waaqaa miti bar waaqummaa jechuun amalaadha bar personiidha miti yookaan ammoo waan tokko waan ibsuudha miti zaata miti akka arabifaatitti. Si galtee waaqummaa jechuun waan ittiin himamu tokko waaqni ittiin himamudha. Si galte waaqummaa Yesuus Kiristoos ni dhalatee oguu jettu nama dhalate naan jette. Okay. Waaqatu nama jijjiirame jettamoo lakki waaqatu mucaa dhalate kana keessa jira jettamoo akkamitti ibsuu dandeessame? Akkamitti si ibsaa jirenaali waaqayyo jira. Abdii jirta abdii yookaan munziru jirtanii? Munziru jirta Abdul Fattaan Faati? jirra ustaaz. Dubbat dame Abdul Fattah dubbat dumen dhufa inshallah. Salaan illee biraa gaheeti akkanuma taa'ee dhufa tole. Ayyee taate inshallah biiznillah. Dubbat dame ayyee tole. Salaata nabi biraa gahe. Okay. Lammisa Hayyee kam nagaadhaa fayyuma. galata waaqayyo. Baga jiraatu waan guddaa. Amiin. Kiristaanaati. Hayyeen hordofaa wangeelaa. Hordofaa kiristaanaa Yesuus kan hordofuudha. Okay. Eenyutti amantaati? Waaqayyootti. Oh, waaqayyoo dhalatutti moo waaqayyoo dhalannetti amanta? Maal jechuudha eenyutti amantaanaan jette waaqayyoottiin siin jedha. Isuma sana adda baafachuudhaaf tarii waaqayyoo itti amantu kan adda baafachuudhaaf waaqayyoo dhalatutti amantamoo waaqayyoo hin dhalannetti amanta? Nam tokko fakkeenyaaf amma eenyutti amantaa siin jedhee nam tokko waaqayyotti amanaa siin jedha. Maaliif waaqayyoo dhalatuuf hin dhalanne maal jettee gaafatta? Fakkeenyaaf gaafii kana osoo an gaafatame si deebisi yoo naa deebisi jette waaqayyoo hin dhalannetti amanaa jedhee si deebisaan. Ka hin dhalannetti amanaa jedhee si deebisa.
ati hoo waaqayyo dhaletti Ani amantamoo immoo waaqayyotti amanaa sin jedhee si deebisa. okay waaqayyoon kan kee dhala Amma waaqayyotti hin dhalanne yookiin dhalatu jettee yoo ati deebiste iyyuu ani waaqayyotti namana jedheetuma si deebisaan immoo waan ta'uu qabu akkasitti waan ta'eef jechuudha. Shayyeshi gaafii fi jijjiira. Waaqayyo abbaa qabutti amantamu waaqayyo abbaa hin qabnetti amanta. Gaaffii kee sirreessi. Waaqayyo abbaa qabutti amantamu waaqayyo abbaa hin qabnetti amanta. Waaqayyo abbaa qabu waaqayyo abbaa hin qabne maal jechuudha? Silaan maal Antenaa jecha amanta sin jennaa waaqayyotti kunilleen ta'u yoo jette akkamsi goon? Ani waaqayyo tokkichatti namanaa waaqayyo tokkichi kunis immoo isa ilma qabutti namanaa jechuudha. Waaqayyo tokkicha isa ilma isaa qabu. Kan duraan dursee jiru. Okay. Ka ilma qabu sun waan an argeefi Waaqayyoon ilma qabu sun abbaa qaba inni hoo abbaa qaba? Waaqayyo atitti amantu sun ka ilma qabu sun abbaa qaba? maal waaqayyo isa tokkicha ilma qabutti namanan sin jedhe mitire. Ka ilma qabu sun abbaa qabaa siin jedha. Kan ilma qabu maa jetta ani silaa waaqayyo tokkichatti namanaan sin jedheera. Ante maal taate gaafiin kiyya ifa jira bara. Adii taa'ee wallahi ifa jira. Kiliir godhiiti. Maal taate? Maaf intini jetta. Ajaa'ibaati ifa jira. Waaqayyoon ilma qabu sun ka ati itti amantu sun abbaa qabaa siin jedhee si gaafadha. Abbaa qabaa. Waaqayyoon ati itti amantu ka ilma qabu sun abbaa qabaa. Abbaan maal qaba? Abbaan waaqayyo abbaadha. Abbaan immoo ilma qaba. Anis waaqayyo isa tokkicha abbaa qabu sanittiin waaqayyo isa tokkicha sanittiin siin jedhe. Inni sun abbaa qabaa. Hin qabu. Abbaan abbaa. Kanaafuu waaqayyoon ati itti amantu waaqayyo abbaa hin qabnetti amantaami. Maal gaaffii sirreessime maal sitti miti waaqayyo abbaan qabne waaqayyo tokkicha ofiisaatu waaqayyoodha mitire. Bar gara tokkoon naa deebistee bari duubatti na jalaan deebii. Isatti namanan siin jedhe maarri. Karra gannaa dhaabattu si gaafadhe. Hatta jechuun maa shakkii qabdaa yoo ola deebisi gaafadhe. Shakkaa naa deebiste moo yookiin dogongora naa deebiste irra dhiyoo waan si irra deebee si gaafadhe kana irra gad dhaabattee deebisuu didduu. Okay. Itti fufi. Waaqayyoon ati itti amantu suni ka abbaa hin qabneemi. Bareeda. Ammas waaqayyoon ati itti amantu sun ufumaa isaatii uumaadha malee qaama isa uume hin qabu. Akkasiimi. Waaqayyo jechuun uumaa jechuudhaami. Waaqayyo jechuun uumaa jechuudha yaa. Fakkeenyaaf ati amma waaqayyo kiyya yoo jette uumaa kiyya jechuudhaami. Exactly. Galatoom. Asirratti deebii hedduu argadhee akka Yesuusiin waaqa kiyya jettee illee hin amanne argadhee jira galatoomii. Dabalataan immoo Yesuus argadheera wallaahi akka ajaa'ibaati argadhe. Lammaffaa irratti immoo Yesuus akka uumaa qabullee kanaa gootee jettaa galatoom. Ani waaqayyotti nama na gaafan jedhu ilma dhiisee miti. Waaqayyotti nama na gaafan jedhu karaa ilma isaatiin isatti amanaa jechuu kootedha. Ante duubatti hin deebina akka ficaan gaalaa duubatti yoo deebite hin ta'u. Dubbii tokko erga dubbattee kaatee booda waaqayyotti nama namuun jedhu waaqayyo kanatti kana namanuu danda'anii ilma isaa kanattuu namaneedha. Ilma isaan kun jireenya naa kennaa karaa isaan si beekee isatu jireenya isarraan jireenya irra gadda jedheen karaa isaa abbaatti amanuu kooti waaqayyotti jechuudha. Ishee hayyee kallattii biraatiin. Nanim goon waaqayyo waaqayyo kiyya amma osoo atamma waaqayyo kiyya jette uumaa kiyya jechuudha jetteemi Yesuus waaqayyo kiyyaa fi waaqayyo keessanii jedhe. Kanaafuu waaqayyo Yesuus Kiristoos uumaa kiyyaa fi uumaa keessan jedheemi
sababni isaa waaqayyo kiyya jechuun uumaa kiyya jechuudha jennee walii gallee damaddamnee bira tarree jirra mirkaneessine amma kanallee waakkadhu jecha kanas Fakkeenyaaf amma ati waaqayyoo kana akkamittiin beektaa? Abbaa akkamittiin beektaa? Unaan jettee ani abbaa karaa ilma isaatiin beekaa. waaqayyo kiyya jechuuni Abbaan jiraachuu siin jechuudha. uumaa kiyya jechuudha jechuumi jennaani naan jette moo hin jenne? Eeyyen jedheen jira. Alhamdulillah. Jecha kana akkana yala duubatti hin deebine. Yesuus Kiristoos waaqayyo kiyya jedhee jira. Waaqayyo kiyya jechuun immoo uumaa kiyya jechuudha. Yesuus Kiristoos uumaa kiyya jedheera moo hin jenne? Uumaa kiyya hin jenne ragaa fidi. Maa waaqayyo kiyya jechuun uumaa kiyya jechuudha hin jenne waaqayyo koo jedhee jira. Walii galee. Yesuus uumaa kiyya kan jedhee anamma anatu siin jedhe kana Yesuus miti. Nan ragaa si baasaa qoy. Ragaa uumaa kiyya kan jedhu waaqayyoo Yesuus uumaa kiyya kan jedhee abbaadhaan fidi ragaa. Duubatti na jalaa hin deebi'inii jedhee walii galee as geennee kaanee yoo ka duubatti taate haqiiqa dubbachuudhaa fi dhugaa dubbachuuf hedduu nama qaanfachiisa. Mee viidiyoo si baasaa? Hin qaanfachiisu fidi. Tole ayyee. Yesuus uumaa koo kan jedhe fidi ragaa. Laal Yesuus maal jedhee Yesuus immoo ana hin qabin ani amma iyyuu gara obboloota koo dhaqi ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'aa jedha. Waaqayyo jechuun uumaa jechuudha jennee walii gallee jirra. Natti himtee jirta waaqayyo jechuun uumaa jechuudha. Waaqayyo koo gaafa jedhame uumaa koo jechuudha jettee atillee ifa gootee dubbattee jirta. Yesuus waaqayyo koo jedhee jira. Uumaa koo jedheera moo hin jenne? Yesuus uumaa koo jedhee as keessatti. Waaqayyo jechuun uumaa jechuun jenne waliin galle. Loojikii duraa dhiise amma loojikii biraatiin dhiisiti. Asitti uumaa koo jedhee Waaqayyo jechuun uumaa jechuun jenne walii galle bara. Hayyeeshi waaqayyo jechuun uumaa miti jennaan ibsa jedha. Waaqayyo jechuun uumaa miti gaafa. Yesuus mataan isaa uumaa koo jedheera abbaadhaan. Kunoo jedhee jira waaqayyo jechuun uuma jechuudha jettee natti afaan keetii. Kunoo waaqayyo jechuun uuma jechuu jechuu miti. Ish deebisayyee waaqayyo jechuun uumaadha jechuu jechuu miti. Uumaa jechuudha. Kanaafuu uumaa kootii fi uumaa keessan jedheera moo hin jennere? Maaliif jennaan waaqayyo jechuun uumaa jechuudha. Uumaa kootii fi uumaa keessan jedheera. Uumaa keessi kan jedhu iskissi. Maama waaqayyo jechuun uumaadha naan hin jenne. Waaqayyo kan jedhan foon uffachuu isaatiin yeroo sanitti foon uffachuu waan jiruu fi foon isaatiin waaqummaa isaatiin odoo hin taane foon uffachuu isaatiin waaqayyo koo jedhe yookiin immoo ani gara waaqayyo jedhe foon uffachuu isaatiin jechuudha. Waaqummaa isaatiin garuu abbaa bira jirasi bakka hundatti argama. Waaqummaa isaatiin hin jenne kana. Kana foon uffachuu isaatiin waaqayyo koo kan jedhedha bakka akka nama tokkootti bakka kiyya bu'ee nam tokko kan dubbatedha waaqummaa isaatiin durumaan dursee kan jirudha. Qolaasaa isa 15 irratti waaqayyo bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne namatti mul'atudha jedha. So asitti kan inni jedhee foon uffachuu isaatiin foon isaatiin yeroo sanitti nama guutuu ta'ee waan jiruuf kanaaf waaqayyo koo jedhee siin jedhee si deebisa. Okay, waan nama guutuu ta'eef uumaa koo jedhe. Foon uffachuu isaatiin jedhe kan waaqummaa isaatiin hin dubbanne. Yeroo sanitti foon uffatee akkuma namaatti waan jiruuf foon uffachuu isaatiin waaqayyoo koo jedhe. Eeyyen bakka namaa gaafa buusan foon namaa gaafa uffate san eeyyee waaqayyoo koo jedheera. Ishi rakkoon qabu. Foon uffachuu isaatiin uumaa koo jedhe Yesuus Kiristoos. Eeyyen. Maaliif Yesuus uumaa koo hin jenne jettee na wakkataa turte dura? Amma dhumate alhamdulillah. Yesuus Kiristoos uumaa kootii fi uumaa keessan jedhee jira. Iddoo kanatti sababa foon uffatee fi waan hin jenneef Yesuus uumaa koo jedhee jira. Yesuus uumaa qaba, qaama isa uume qaba, uumamaadha jechuudha alhamdulillah dhumate. Hayyee deebiin lama naa deebi'ee jira. Tokkoffaa qaamni ani itti amanu waaqayyo abbaa hin qabne jettee jirta booda wakkatte malee waaqayyo abbaa hin qabne sun waaqayyo abbaadha malee Yesuusii miti kanatis ni beekta akkasumatti amantaa miti akkatitti amantu si faana deemaara.
Waaqayyoon Gaaffii ani itti biraatti amanu ammas gaaffiin kiyya Yesuus asitti kan inni dubbate foon uffachuu isaatiin Waaqayyoo ko jedhee dubbateera. Kana sin kaanne foon uffachuu isaatiin eeyyan akkuma duratti jettiin kadhatee jira. Oona kaadhee Inni garuu dura waaqummaa amma liqii naa deebite malee waaqummaa isaatiin eenyuyyuu hin kadhanne akkuma abbaa waaqummaa isaatiin bakka hundatti kan argamudha. dura maal jette beektaa uumaa koo jedhee hin jiru jette dura. Maaliif jennaan jecha hiika waaqayyo jedhu kana ufumaa kan keetiitti naa Iddoo kanatti uumaa koo hin jedhu kaa. Iddoo kanatti uumaa koo hin jedhu waaqayyoo koo jedha malee. gara gaafii biraatitti har'a. Okay. Gaaffii biraa natu si gaafata amma dhiifama naa godhi tokko si gaafata. Sadi bichaa sii godha gaafii sadaffaa. Gaafii lamaa seeraan naa deebisee jirtaa galatoom. Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Jidduudha. Gaafii salphaa si gaafadhaan ulfaata yoo sin gaafadhu. Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Ay gaaffii tokko si gaafadhaanis amma dhiifama naa godhi. In gaafatta kana deebisi kai. Rakkoon qabuun gaafatta. Gaaffii lama na gaafatte miti tokko si gaafadhee isaan boodammoo dhumarra na gaafadhu. Tana bichaa na deebisi kai irratti godhan gaafatta. Na gaafadhu. Ayyee. Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Yesuus foon uffachuudhaan gara biyya lafaatti ergameera. Eenyutu erge? Eenyutu erge abbaa foon uffachuudhaan ergameera. Waaqayyoon erge moo Waaqayyotu uumamaa ofii erge? Waan ofiitii uume. Waaqayyoon erge kan jedhu eessa jira? Jira? Si gaafadhu malee hin jiran jenneen. Maaf waan hin jirin an gaafa na gaafattee foon uffachuu isaatiin ergameeras hin jedheera. Afuu uumamaa ergee miidhee? Foon ergamuu isaatiin abbaan erge jennee fudhachuu dandeenya. Kanaafuyyuu Ammas uumamaa erge malee akkuma duraa sanitti Waaqayyo abbaan Waaqayyo abbaani uumamaa erge moo uumaa erge? uumaa erge uumama kan jedhu jira macaafa qulqulluu irra hin jiru. Yesuus ergameera kan jedhamu foon uffachuu isaatiin gara biyya lafaatti eeyyeen dhufeera. Ergaa fidee dhufee parpazii waan dhufeef qaba. Cubbuu namaatu daarii darbee eeyyeen kana sin kaan. Waaqayyo qaamii danda'ee ergatu jira. Waaqummaa isaatiin garuu bakka hundatti waan argamuuf hin ergamne. Durumaanuu bakka hunda kan jirudha asin jedheera. Ishayye. Yesuus nama guutuu waaqa guutuu qoy. Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha yeroo namummaadhaan jiru Waaqayyo na ergatee ka jedhuun jira macafar. Inni jecha amma akkaati jette kanatti ifaan baasee dubbatee odoo hin taane akka Phaawulos nu barreessetti guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata waan jedhuuf waaqummaan bakka hundatti kan argamu biyya samii irrattis lafa irrattis gaafadhe jecha Yesuus si gaafadhe malee xalayaa an xalayaa irraa sin gaafanne jecha Yesuus si gaafadheen ergan jiraanne waan hin jirre akkamitti amantaati? Waan jiru nu badde kino waan hin jirre waan sitti dubbadde situ waan hin jirre na gaafataa jira. Mashaayyee bakka itti Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guuteedha fidi waan foon jedhu kana waa heddummeessiteef dirqama gara na deebi'uun. Yesuus an ilma Waaqayyooti jedheera waan ta'eef ilma Waaqayyoo jechuun guutummaatti Waaqayyoo fi guutummaatti ilma namaati jechuudha. Waa'ee ilmaa si hin gaafanne. Ragana kenni Yesuus natti jira. Phaawulos natti jira. Jecha Phaawulos na fudhaa. An waan Phaawulos waan xalayaa sin gaafanne xalayaa irraa sin gaafanne jecha Yesuus irraa si gaafadheen. Bakka itti Yesuus waaqa guutuu nama guutuu jedhe naa kenni sin jedhe malee an waan xalayaa inni barreesse irraa sin gaafanneen. Kinoo Phaawulos itti mee Qolaasaa 2:9 Please xalayaa irraa sin gaafanne ragaa kinoo Phaawulos immoo nutti mee Phaawulos timeeti Phaawulos immoo nutti mee kinoo maal jedheetti maa guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraata gaafa Phaawulos immoo nutti mee hin jedhu achumattuu
Achumattuu Jedhe kunu. bakkuma sanittuu Jedhe. Iyyesuustuu awwaaqa guutuu nama guutuu jedhee dubbatee jedhee Phaawulos hin dubbanne. Kinoo tokko 15 irratti Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne itti namatti mul'atudha jedhee dubbateera. Jecha Yesuusiiti Ragaa jechi inni lama. dubbate sun. Gogo gogo jecha Yesuusiiti. Timeet Phaawulos immoo barreesse. Waaqayyoo Inki jibbe inni wallahi. Phaawulos timaa Phaawulos inki jibu. Phaawulos jim jedhee waan jirre barreessa akka nama kaanisti fakkaate. Ishii ragaa naa kenna iyyuu. Ragaan kunoo. Asbaas. Asbaas bakka Ragaa siin Iyyesuustu akkas naan jedhee an waaqa guutu nama guutu naan jedhee bakka jedhu sa'as naa baas. Maal jettaa? Bakka itti Yesuus Kiristoos himee an waaqa guutu nama guutu jedheeni inni itti hime sa'as naa baasisin jedhe ragaa. Daf. Macaafni caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura qulqulluutiin hafuura waaqayyootiin caafamee jedha. Kanaafuu jecha Phaawulos jedhes akkasumatti fudhanna jechuudha. No, inki jibde Bakka wallahi xumuree amma jira. kanallee. Inki jibde kanallee. Maal jedhe Yesuus Kiristoos Phaawulos maal jedhe mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan oluuf hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa naaf kennamee jedhe. Ergaa seexanaatti isaa kenname. Isa haala ittiin ati hiiktedha. Gaaffii biyyatti hin darba. Gaaffii tokko si gaafadha. Okay, ragaa dhabdeere? Gaaffii takkitti. Hayyee amma Yoo booda. ani ragaa sii kenna jedhee sanaan Waan ragaan lakkii yoo jette immoo bira dhabuu dandeenya. Ishi bira dabarra bakka rakkoo hin jiru. Hayyee. Ragaa tokko sii kenna. Ati gaafii kan gaafadhu. Ishi Ragaan qabu. galatoomii. Ishi ragaan qabu. Waan Jibriil jedhe dhugaa dhattee fudhattaa? Quraana keessatti moo hadiisa keessatti? Ani be Quraana hadiisan jenne be majem Jibriil bakka as jedhamaare waan jiru dhugaa dubbata. Eessatti iyyuu haa ta'u. Yaa Quraana yoo ta'e Quraana keessatti Jibriil ergaa Rabbii geessa malee hin dubbatu Rabbitu irraa dubbata yoo dubbate illee. Ishi. Kanaaf jecha Jibriil hin fudhattu. Kanaaf adda baasee si gaafadha. Kamaal irraa na Fudhatta gaafataa? immoo fudhatta. Maal irraa hadiisa irraa? Ay bakka kamitti iyyuu haa ta'u bakka jecha Jibriil waan dubbate qabaa. Lakkii hin sobda jettaan Jibriilin. Waan inni dhufee ergamaa Rabbiititti hadiisa irraa hime ni fudhadha. Waan ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam Jibriil akkana naan jedhe jedhanii isaan dubbatan. Waan kitaaba qulqulluu keessatti jedhaman fudhattaa? Macaafa qulqulluu ragaan maali Jibriil dhaqee itti moo eenyutu arge yookiin immoo eenyutu dhugaa ba'e Yesuus tuyyuu dhugaa ba'e moo eenyunni yoo ka Yesuus ragaa ba'e ta'e een fudhadha. Yesuus Kiristoos Jibriil natti dhufee akkana naan jedhee ka jedhu yoo jiraate. Jecha Yesuus jedhaman fudhattaa? As baasi jecha Maal Yesuus qabata Kiristoos gaaffiin? ka irratti hin kijibamne jira waan ta'eef. Irratti amma Yesuus ishee ergamaadha, isiniif ergamaadha. Waaqayyo immoo ergamaa kanaan waan dhugaa dubbatanii. Osoo inni hin jenne kan irratti kijibamee jira. Ergamaa Rabbii kun immoo Osoo inni hin jenne kan irratti waan kijibamee dhugaa jira. dubbata. Isuma kana kan waan ittiin gingilchuun qabaan. Hin kijibamne. Ragaa sii kennu akka irratti kijibame jecha Yesuus Kiristoos irratti akka kijibame. Ay kanan sii kenna ka amma isa kanan sii kenna. Jechuun waan Yesuus hin jenne kan irratti kijibame ragaa olii sii kennu sii mirkaneessu ragaa olii. Ay jalqaba isa kana siin jedhaati isaan booda lakkeedhiiti yookiin immoo didi. Lakkii osoo hin taane waan na gaafatte deebiin irraa barbaaddaa miti ka irratti kijibamee jira ka irratti hin kijibamne jira. Ka irratti hin kijibamne eeyyen nin fudhadha. Ka irratti kijibame immoo Rabbiinuu naa himee jira akka Yesuus Kiristoos waan sa hin dubbanne. Hin kijibamne bakka kun hin kijibamne. Macaafa kan keetiin. Kun hin kijibamne bakka. Ayyee siyaa mirkaneessu daqiiqaa sadii na eega ayyee akkanuma na eega. Ragaa sii baasee sitti argisiisa akka Yesuus irratti kijibame. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 bakka tokko sii baasee sitti argisiisa. Waa inni jedhu. Maal jedhaa lakkoofsa 38 irraa kaasee isinii dubbisa. Inni garuu deebisee dhaloonni hamaanii fi gargallaan milikkita hin barbaada. Garuu milikkita Yoonaas raajichaa irraa kan hafe milikkinni tokko illee hin kennamuuf. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture
ilmi namaas akkasuma guyyaa sadii fi halkan sadii garaa lafaa keessa turuuf jira jedhe. Jechi kun Yesuus irratti kijibame. Ragaa waliin si mirkaneessa. Yoo Yesuus irratti hin kijibamne taate Yesuus Kiristoos halkan sadii guyyaa sadii qabrii keessa buluu qabaadha. Yoo qabrii keessa hin bulle hoo hinki irra kijibame. Sababni isaa osoo Yesuus dubbatee jiraate dubbiin isaa ni mirkanaa'a waan taateef. Yoo dubbiin isaa hin mirkanoofne taate Yesuustu kijibe osoo hin taane irratti kijibameedha. Yookiin Yesuusin kijibsiisuu ta'a. Yesuustu kijibe osoo hin taane irratti kijibamee jenna nuti. Sababni isaa inni nabiyyi Rabbiiti hin kijibu waan ta'eef. Bootee irra kijibame hedduu. Hayyee akkamitti irra kijibamee ka jedhu amma. Yesuus Kiristoos halkan sadii fi guyyaa sadii garaa qabrii turee jira. In turre. Kana isa nama si gaafadhu kana. No, ooman si gaafadhe. Yoo ooman si gaafadhe. Oi kok. Ilalaan. Dhiisi. Sin gaafadhaa isaan booda eeyyeen irratti kijibame jedhe. In xumuraa na obsi. Jalqaba sin gaafadhaati lakkii fudhadhu jedhe. In xumuraa na obsi siin jedheera. In xumuraatii na obsi. Mee haa mirkaneessinu. Yesuus Kiristoos guyyaa sadii halkan sadii turee jira. In turre. Namnummaan tokkochi qeesii haa ta'u, paastera haa ta'u dhufee kanaa mirkaneessu haa dhufu. Macaafa keessatti Yesuus Kiristoos halkan sadii fi guyyaa sadii turee jira garaa qabrii keessa ka jedhu haa naa fidu. Yesuus Kiristoos akka macaafa qulqulluutitti Yesuus Kiristoos guyyaa sadii halkan sadii garaa qabrii hin turre. Akkamitti? Gara jimaata gara galgalaa irratti gara sa'a 9 boodaadhaa jedhama. Ka inni maal ta'e? Ka inni awwaalame. Okay. Hayyee boru sanbata xiqqaadha jedhaa qabrii keessa bule. Halkan tokko arganne. Boru sanbata guddaadha jedhaa qabrii keessa bule. Halkan lama arganne. Sanbata guddaa osoo aduun hin baane qabrii keessaa barbaadanii dhabanii jedha. Halkan lama qofa arganne. Halkan sadaffaan eessa dhaqe? Naa barbaada halkan sadaffaa. Yookiin Yesuustu kijibe yookiin irratti kijibame. Daf amma lammii dubbadhu. Xumureera. Okay. Gaaffii sin gaafanne tokkoffaa kan Jibriil inni fudhattaa ennaani lakki kitaaba qulqulluu keessaan fudhatte kan Yesuus fudhattaa ennaan immoo nuruu akka ta'e jechuudha. Mee isa kana maal akka naan jettu nan laala. Inni seessadha. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 40 maal jedha? Abbaan koo namni ana ilma isaa arguu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasaa jedhe. Namni anatti amanu jireenya bara baraa qaba. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasaa jedhe. Iddoo biraattis immoo abbaa waan hundumaa dabarsee ilma isaatti kenneera. Kanaan booda firdiin hundumtuu harka ilmaa keessa jira jedhee dubbata. Kana Yesuus itti dabalaniif jettamoo sirriidhattee fudhatta. Tole ayyee. Nama maal jedhee amane? Yesuus Kiristoos dubbatee jira waan kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 13 isa hin deemna. Yesuus Kiristoosiin ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedha. Jechoonni kanatti dabalame ni achi hin deemin. Qoy. Achi hin deemin asitti kootu. Kana naa deebisi. Ishi sii xumura. Isheen kana maaf Yohaannis boqonnaa 17 keessa maal deemta? Sii xumuraa na gaafattee miti gaafii na gaafattee waan ta'eef sii xumuraa na dhageeffadhu. As keessatti jechoonni itti dabalame ni jira? Ee ni jira. Jechoonni dhigaahoo ni jira? Eeyyen ni jira. Takka takkaan sii hima. Bootee itti dabalame bakka kamii? Booteen itti hin dabalamne bakka kamii jedhii na gaafadhu. Bootee inni sirriin hoo isa kamii jedhiitii na gaafadhu. Akkasii miiree? Ishi 40 naa deebisi. Tole hayyee. Hayyee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus kaameraan nu baas. Ish sii baasa. Hayyee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa qabaatu in fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasaa jedha. Akkanaa miiree? Tokkoffaa du'aa kaasa. An ilma isaa ka jedhu kana irratti kijibame. Qoy ka sii xumura. Irratti kijibame. Lammaffaa irratti immoo guyyaa isa booddeetti du'aa isa nan kaasaa ka jedhu. Du'aa kaasuu hin danda'u. Isayyuu ka du'aa isa kaase eenyunni Waaqayyo waan ta'eef akka macaafaatitti du'aa of kaasuu hin danda'u Yesuus Kiristoos. Inumaa humna isaatiin wama takka gochuu hin danda'u. Maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus itti dabalee ani humna kootiin wama takka gochuu hin danda'u jedhe.
qaamni humna isaatii waa gochuu hin dandeenye wama takka namaa godhuu hin danda'u. Du'aa nama kaasuu dhiisii humnaan wama takka gochuu hin danda'u waan ta'eef Yesuus itti dabalee ani humna kootiin wama takka gochuu hin danda'u jedha. Wamaa godhuu hin danda'u inni humna isaatiin takka. Siigalee qaamni humna isaatiin waa godhuu hin dandeenye ilma namaatii qaama nama biraatii waa gochuu hin danda'u. Ta ofiitiifuu waa godhuu hin danda'u akkamitti nama biraatii waa godhu hin danda'u. Wama takka. Lammaffaa irratti immoo isatti amanuudhaan akkamitti itti amananii jireenya bara baraa argatan ka jedhu Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Jireenyi bara baraadha Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos akka ergamaa Rabbii ta'e akka Waaqayyo isa dhugaa tokkichisu erge beekuudhaan jireenya bara baraa argattaa jedhee dubbatamee jira. Dhumatti. Gaafa duraan adeemsi hiikte argitanii waan nama ajaa'ibu argitanii akka isaan jallisanii hiikan. So amazing. Wallahi ko majaabaatu dhugaa rabbii lakki akkas hin ta'inaa dhugaa rabbii. Maaliif 26 dubbisuun baay'ee. Ragaa waliin siime. 26 dubbisuun. Maayikii qabadhu. Isuma walitti. Hiikoo maayikii qabadhu. Achuma 26 irratti atamma gabbutee 30 dubbiste. Ofitti kofalte 26 irratti garuu maal jedhaan abbaan ofuma isaati burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti immoo ilmis immoo burqaa jireenyaa akka ta'u isaaf kennameera jedhe. Gadi bu'een garuu maal deeme lakkoofsa 30ffaatti gad deeme jechuudha. Iji gara olii kanan argu maaf gabbuute. 26 dubbisu rakkoon qabu 26 si dubbisu qooyi si baasaayyoo. Addis kidaan. Wangeela Yohaannis inuma bootee an akka malee jaaladhuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaan 26 viidiyoo si baasa. Maal jedha seetaa? Lakkoofsa 26 abba raasuu hiyyooten daala'u dhagummoo raasuu hiyyooten abbaan jireenya akka qabu abbaan ofiisaatti jireenya Koi. Oromifa baasi. Koilaan. Hiikaa fi jiraami? Hiikaa jiraami? Ay lakki dhiisi. Hiikaa jiraamiti? Sirrii hiikaa. Macaafuma keetii barkuun illee. Isuma duraa baasan baasi. Kunoo macaafa keetii ilaalaatti. Macaafa keetii. Maariffan fudhattu? Kiyya san baasi. Macaafa qulqulluu isuma duraa san baasi. Amaariffan fudhattamu fudhattu? Kiyyuma san baasi. Nil amaariffan fudhattamu. Isuma amma baasti san. Oromifii kan kee ta'u ragaa naa kenna. Ragaa naa kenna. Oromifii kiyya san baasi. Oromifii ka Oromoo qofaa ragaa naa kenna. Maaliif duratti achi keessa naa kennite maaliif amma ammoo dhuftee Oromoon ka Oromifaa qofatti haa amanuu kan jedhu ragaa naa baasi. Nilaal Oromooni Oromoon macaafa kana maaf sassammaaf hin dubbisu. Amaaraatitti akka hin amanne ka Amaariffaatitti akka hin amanne ka jedhu ragaa naa baasi. Daf fattan. Tokkoffaa ani akkas hin jenne ani Oromiffan dhaga'u baay'ee ergasuu anasu si uummanni dhagahaa hin jiru baay'ee. Yeroo itti firii kan ani hin beeku jedhu yoo ati hin beekne si hiika kuno namni afaan Amaariffaa hin beekne yoo jiraattan isin hiika maal jedha lakkoofsa 26 irratti abba raasuu hiyyootan daalla'u jedha abbaan ufii isaatii jireenya akka qabu jedha abbaan ufii isaatii jireenya qaba moo qabu akkasuma akkasii miti abbaan ufuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e jedha la abbaan ufuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e jedha afaan ingiliffaatii fi oromiffaa irra jiru qoyi jechoonni atamma afaan oromiffaa irraa ilmis burqaa jireenyaa akka ta'u isaaf kennameera jedha oromiffi isaa ooyi lawalden baraasu jechuun ofii isaatii eenyuuf kenname ilma isaatiif siihii kee xuraa obsii lawald baraasuu hiyyoota endinooru sadhe totaalinna ilmis ufii isaatii haa jiraatuuf jireenya kenneefi Iyesuus Kiristoos jireenya fudhatee jaara macaafni qaamni jireenya fudhatu akkasiin jedhu sirrii miti oromiffi sirrii miti inni ati baastu kun afaan amaariffaasaa dogongora qabaachuu danda'a kuni dubbinsa afaanitii miti garuu macaafni qulqulluu kan jedhu inni sirrii inni sirrii kanaafuu warri macaafa afaan Amaariffaa itti amanaaranii macaafa dogongoraatitti amana. Haa ta'u nuti waliin namni dhiisi. Deemiti Oromiffa san baasi. Rakkoon jiraachuu danda'a. Oromiffa baasi. Qoy hayyee. Ingiliffa hoo dubbisuu dandeessaa? Baasi dhaggeeti. Ingiliffa hoo si baasee dubbisuu dandeessaa?
Oromiffa baasi. Oromiffa baasi. Si qabee lakkii dhugaan jirti nama 748 dhagaa jira. Qoy muddamini maaltu akkana si mudda saa macaafa maaliif? Or as the father has life himself, so has the given to the son of have life in himself jedha. Jireenya kenni kenneefiif ofii isaati akka jiraatuufi jedha afaan Ingiliffaa irratti illee. Given in kennameefi jedha. Oromiffa baasii. Ingiliffillee dogongora. Kutaan kun dogongora qaba. Baasii amaal Oromiffa isaa dhaqi deemi baasii. Macaafni afaan Ingiliffaa. Kan sin ajaa'ibu jechuudha. Maatii seetan. Burqaa akkuma abbaan burqaa jireenyaa ta'e ilmis burqaa jireenyaa ta'edha. Burqaa jireenyaa akka ta'u isaaf kennameera. Amma Oromiffisaa. amma hiika afaan Amaariffaallee argine. Lammi tasgabbaa'ii. Amma ka afaan Amaariffaallee argine. Ka Ingiliffaallee argineemi amma Oromiffa dubbisna. Tolee? Hayyee Oromiffa dubbisee si gaafadhaa gaafii an si gaafadhe naa deebista. Amma Oromiffa si gaafadha. Namni argu. Viidiyoo. Rakkoon qabu viidiyoo si baasa. Viidiyoo si baasee si gaafadha asirra gaafii. Hayyee abbaan ofumaa isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kennameeraa jedhe. Kennamee hin kennameefiifimi? Kennamus dhiisus kennamee firamuu hin kennamne. No deebis gaafii miliquun hin jiru. Hin kenneefiifimi Waaqayyo abbatu kenneefi. Maal akka osoo abbaan hin kennineef dura hoo qabaa. Maal akka godhuuf kenname? Maal akka godhuuf? Osoo abbaan Koy jedhin. Burqaa jireenyaa akka ta'u ilma isaatiif kenneeraa jedha. Eeyyen. Kunis gaafii Kennameera jechuun kennameera jechuudha. Osoo abbaan hin kennineef dura ilaalaal. Osoo abbaan hin kennineef dura inni jireenya burqaa jireenyaati inni. Eenyu? Yesuus. Eeyyen. Erga burqaa jireenyaa ta'e akkami kennaa ture Waaqayyo? Burqaa jireenyaa ta'uu isaa ragaasii kenna nagaafadhu. Kunoo Waaqayyotu kenneefi jiraara. In kennameef kan jedhu kun sobaa. Yohaanis boqonnaa tokko. In kennameef kan jedhu kun sobaa. Ifa namootaa ture jedha. Please. Itti fufna kan. Itti fufna. Kana itti fufna. Yohaanis boqonnaa tokko abadan. Na kadhattee jireenyi isa keessa ture. Oromiffana baasisiiftee miti. Ifa namootaa ture jedha. Na kadhattee Oromiffana baasisiiftee miti. Ergasuu naa deebisi. In kennameef kan jedhu kun sobamoo dhugaadha. In kennameeraaf kan jedhu kun foon uffachuu isaatiin yeroo biyya lafaa ture sanitti kennameef foon uffachuu isaatiin. Garuu foonummaa isaatiinis waaqummaa isaatiinis inni bakka hundatti waaqa waan ta'eef kennameeraaf. Kana ishi hayyee ilma namaatiif gooftummaan kennameemi. Irraa fudhatame kan jedhu jira. Jira. Kennameef erga jedhamee fudhatame kan jedhu jira. Ni fudhatama. Irraa akka fudhatamulee ragaasii kenna. In fudhatame. Irraa akka fudhatamulee ragaasii kenna. Waaqayyo yeella waaqni keenya waaqa waadaa galee ganuu miti. Waaqni keenya waaqa ilma isaayyuu miti. Abrahaam ilma namaa isa waan ta'eef kennameeraaf jechuun abbaan isaa firdee akka inni faraduuf gooftummaa kenneefi jedhaami ilma namaatii kenne malee Waaqayyoof hin kennine Waaqayyo. Maal Waaqayyo maal jetta kennameeraaf jedhame jechuun kennameera bakka. Ilma namaatii kenne malee Waaqayyoof hin kennineemi Waaqayyo gooftummaa kana. Kennameeraaf jechuun Waaqayyo kennameeraaf jechuun kennameera jechuudha. Amma Yesuus waaqummaa isaatiinis haa ta'u foon uffachuu isaatiinis haa ta'u kennameera jechuun kennameedha bakka. Kana dura hin qabu ture waan hin qabnetu kennameefiifi wanta hin qabnetu kennameef ish ilma namaatii kennameefiifi hayyee. Qaaba durayyuu qaaba. Ilmi namaa moo? Ilmi namaa gooftummaa qabaa? Yesuus qaban siin qaba Yesuus durayyuu. Ilmi namaa moo? Waaqummaa isaatiin ifa ture ifa ture. Ilmi namaa gooftaadha. Waaqummaa isaatiin ifa ture. Ilmi namaa gooftaadha. Ta'een Yesuus gooftaadha foon uffachuu isaatiinis waaqummaa isaatiinis. Sababa ilma namaa waa inni ta'eefimi kan inni kenneefiif Waaqayyo gooftummaa waa inni ilma namaa ulfinna qabeesseef kenneefiifi miti. Eenyu? Waaqayyo isaaf wanti gooftummaa kenneefiif inni ilma namaa isa ulfinna qabeessa waan ta'eefi.
Inni eeyyen ilma namaa cubbuun hojjenne yeroo biyya lafaa ture sanitti foon uffachuu isaatiinis eeyyen waaqummaan kennameera waaqummaa isaatiin si jamma durumaan dursee kan fudhate waaqummaa isaa durumaan dursee tole hayyee ilmi namaan sun ilmi namaa sun kanaafuu waaqa ta'ee jira yeroo lafa jiru erga gooftummaan kennameetiin booda waaqa ta'ee jira duruma waaqa inni waa'in kennamuu kun jireenya waa'in kennamuu kun foon uffachuu isaatiin kan wal qabatu waa'in kennamuu isaa kun foon wal qabata foon uffachuu isaatiin qoyin jedhin sirrii hayyee tole muddamee cinqamee dafqee akka dhiigaatitti irra dhangala'aa ture kanaafuyyuu waaqayyotu akkas ta'aa ture maaliif jennaan waaqa ta'ee jira naan jette waan ta'eef duratti bakka duraatti na deebisaa jirta yoo ta'e foon uffachuu isaatiin qorameera dadhabeera soo jiraate eeyyen akkuma namaa ta'eera akkuma namaa eeyyen akka namaa ta'eera foon isaatiin waaqummaa isaatiin waan tokko hin taane bakka hundatti argama waaqummaa isaatiin bakka hundatti argama waan taane hin beelofne hin duune hin mul'atu gooftummaan kuni irraa hin fuudhamu naan jette yoo kan irraa fuudhamu ati amantii kana keessaa ni baata moo eenyumtuu hin fuudhu yoo kan irraa fuudhamu mootii moototaa ishi yoo kan irraa fuudhamu taate mila waadaa naa seen yoo ka gooftummaan irraa fuudhamu taate ati kiristaanummaa keessa ni keettamoo keessaa ni baata maaltu fuudharra Allaatu fuudha abbaa isaatu kenneefi sodaatin eenyutu fuudha hin sodaatin please maaliin sodaadha yoo waaqayyo irraa fuudhu taate hayyee yoo ka waaqayyo ka gooftummaa irraa fuudhu taatee fi ati kiristaanummaa keessaa ni baatamoo keessuma teetta waadaa seen maaltu fuudha waaqayyo eessa fuudha kan jiru jira Waaqni Ansi baasa rakkoon qabu. Unkaan siifiyyuu odoo waan ta'e sii kennee anaa kenni sirraan fudhatu unkaan ilma isaatirraa miti. Irraa Akkuma kamittuu yoo deemu irraa yoo ka fudhatu taate hoo hin sodaatin please hin sodaatin. Hin fudhatu. Yoo ka irraa fudhatu taate hoo ishi yoo ka irraa fudhatu hoo sin jedhe. Hin fudhatu. Sii kenna ragaa kiristaanummaa keessaanii baataa. Fidika. Shahadaa qabatta. Arduunaa wayyuu kiristaanummaa keessa arruma duunaa wayyuu ba'uurra. Osoo akka inni waaqa sanan jaalanne ittiin deema. Irraa fuudhamu beektu sitti himamu moo? Ishi osoo akka macaafa irratti gooftummaan Yesuus irraa fuudhamu illee osoo beektu. Waan beekuuf ka inni yoo argaa sii mukaa jireenyaa ta'uusaa waan beekuuf exactly yoo sii kenne parsantii dhibba waan ani itti amanuuf. Sii kennaa yoo sii kenne yoo irraa fuudhamu yoo kan irraa fuudhamu hoo siin jedhe qaama gooftummaa irraa fuudhame moo haadha manaa keetiif waan ta'e kennaa wayisitti fakkaate. Please angaafi salphaa si gaafadhaara. Yoo irraa kan fuudhamne taate wanti ati baatuuf hin jiru. Yoo ka irraa fuudhamu hoo siin jedhe. Fuudhuu hin fudhatamu Waaqayyo yeroo tokko jedhe taanaan jedheedha bakka. Argitee akkatti sodaatte. Argitee? Fidi ragaa. Amantii kan keetitti macaafa kan keetitti qaanfattaa jirti. Ragaa fidi. Wallaahi sodaatte. Macaafa kan kee sodaattee. Macaafa keenya maal sodaadha ragaa fidi siin jechaan jedhamti. Ishi erga hin sodaanne wanti akkana jedhu hin jiru erga jettee maa qoma dhaattee eeyyen keessaanii baamaan jennare. Maal eessatti hin baa maaltu ta'a wanti ta'u hin jiru jettee ni amantaa miti. Maaltu ta'a jechuun ta'eedha bir. Gooftummaan irraa fuudhama ka jedhu macaafa irra hin jiru jettee ni amantaa mi. Eeyyen hin jiru. Ishi yoo jiraate hoo kiristaanummaa keessaa maal gootaati keessumaa uummateetta. Hin jiru siin jedhe bar. Yoo jiraate hoo. Eeyyen nan ta'a. Nan ta'a. Alhamdulillah. Fudhatame odoo jettu nan ta'a. Hayyee shahadaa qabachuudhaaf qophaa'ii kun viidiyoo sii baasaara. Maal jedhaa Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa hundumaas golgoleessee mootummichaa deebisee Waaqayyo abbatti erga kennee booddee dhumni in ta'a jedha. Gooftummaa hundumaa harka ol qabi viidiyoo ba'i. Daf. Dubbisi gadi bu'i. Fattan. Gadi bu'i dubbisi. Dubbisi gadi bu'i. Maal jechuu qabu argite. Maal si fattan gadi bu'i dubbisi. Waadaan diigin. Aboo gadi bu'i dubbisi. Waadaa hin. Wanti ta'e tokko waadaa hin nyaatin.
waadaa hin nyaatin. Gadi bu'ii dubbisii. Hin nyaatin waadaa Gadi seetu. bu'ii dubbisii. Lakkoofsa 25 dubbisii dhugaan achi jirti maal akka jechuu barbaade. Gadi bu'ii dubbisi. Yeroo deebii dubbisaayyee. Dhugaa rabbii yoo sodaatti baate dubbisi. Sobduudha homtuu wanti ta'u hin jiru. 25 dubbisi. 25 fi 6 dubbisi. Ila. Qoy. Aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbatti erga kennee booddee dhumni in ta'a jedha. Waaqayyo abbatti ni kennama. 25 hundumaa dhugaan achi jirti. Ishii kana akkam goota? Dubbisi 25 maal akka jechuu akka barbaade gabbii. Ishii kana akkam goota? Callisnee ayyaadii irratti hin dubbannu. Ishii iddoo tan akkam goota? 25 dubbisi. 25 Ayyam harka ol qabu waadaa seeni. Harka ol qabu. Harka maal kenna gabbii dubbisi 25. Ante waadaa maali? Asiyyuu gana harka kennatta. Waadaa akkamitti? Waadaa maaliisin? Amma waadaan asinteen turre. Aboo 25 dubbistu namni dhugaa jiru. 25 fi 6 dubbisi. Gooftummaa hundumaa Eessatti hin baa kiristaanummaa dhiise jireenya keessa hin baa. Halkan kana waan abduu natti fakkaata. Unkaan kiristaanummaa dhugaa rabbii. Ani odoo musliima ta'e halkan kana danda'e hin bulu. Akkamitti waadaa diddaatisa? Dhuguma rabbii. Kiristoosiin. 25 dubbisi namni dhugaa jiru haa dubbatu. Ilma namaa dubbisi. 25 maa sodaatte? Maa sodaatte? Dubbisu itti fufee dubbisu? Tol itti fufee dubbisa. Dubbisi gadi bu'u. Itti bu'u. Okay. Amma gadi 28 dubbisnaa dhagaan dubbisee xumuruu na jalan dubbatiin. Tolee dhaga 28. Waaqayyo diinota hundumaa miillan isaa jala hamma kaa'uufitti Kiristoos moo'utu ta'a. Hunduma booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Caffanni qulqullaa'aan Waaqayyo wanta hundumaa miillan isaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa miila isaa jala galcheera yommuu jedhu Waaqayyo inni waan hundumaa miila Kiristoos jala galche immoo qoy dubbisee xumuraa na jalan dubbatiin jennee walii gallee jirra. Waaqayyo inni waan hundumaa miila Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miila jala akka hin galin mul'ataadha. Waaqayyo miila Kiristoos jala hin galuu jedha. Asumattuu Waaqayyo Kiristoos garagaraa akka ta'an. Waaqayyo miila Kiristoos jala hin galu. Garuu Kiristoos garuu miila laal. Kiristoos garuu miila Waaqayyo jala gala. Barbee ila Kiristoos maal jedhasitti fakkaate? Isin na qortuu jedha. Na qortuu. Matsaafni qulqulluun garuu ila lammeessa dhugaa baa jedha. osoo si hin galle qulfaata. Waan macaafni jedhaaru sirri hubadhu. Waaqayyo miila Kiristoos jala hin galu jedhaara malee waan biraa jedhaan jiru waan biraa waan jedhe seeteen kolfin. Waaqayyo miila Kiristoosii jala hin galuu jedhe. Kiristoos hoo miila Waaqayyoo jala galaa jedhe. Ajiib! Itti fufnee dubbis. Wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaatii Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin galaa. Eenyu? Ilmi. Ilmi Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin galaa. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaan waan hundumaarra hin ta'a. Kanaafuyyuu Kiristoos miila Waaqayyoo jala galaa jedhaara. Allahu akbar. Waaqayyoon keessan miila Waaqayyoo jala galaa jechuudha. Akkamitti Waaqayyoo miila Waaqayyoo jala galu waaqessitarree? Kiristoos miila Waaqayyoo jala gala. Waaqayyo garuu miila Kiristoos jala hin galu. Asumattuu Kiristoosii fi Waaqayyo garagara ta'uu isaa asirraa argina. Waan ati gootu argeen jedhe irra deebii dubbisammas. Wanti hundinuu jedha. Irra deebii ol deebii. Ol deebii. Maqaatu jedhe. Wallahi Kiristoos miila Waaqayyo jala gala kan jedhu anaa miti. Macaafa keetti. Ol deebii. Maal taate? Ol deebii. Kun olaal. 27 irratti ol deebii. Ila Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche ilmi jedha. Ilmi immoo ofii isaati. Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin galu. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaa irra hin ta'a jedha. Waaqayyo waan hundumaa irratti hin ta'a. Yesus Kiristoos miila Waaqayyo jala galche ilmi Waaqayyo jala. Allahu Akbar. Ummati. Qaama miila Waaqayyo jala galu akkamitti Waaqa jettaati? Hin qaanfattu? Maaliin qaanfadha bakka yoom dubbisti? Attaafira? Yoom dubbisti? Utaaltatti irra dabarte duratti maal jedheti Maal dubbisee bara? Deebii 26 irratti. Dubbisee. Ol deebii. Yesus miila Waaqayyo jala ni gala moo hin galu? Gaafii gabaabaa.
Maal jette? Gaafii gabaabaa. Gara Yesuus oliirratti miila Waaqayyoo jala qoy. Yesuus miila Waaqayyoo jala ni gala moo hin galu? ol deebi bakka duraa sanitti amma hin dubbadda jalqaba. Isa olii san dubbisneeti isaan booda isa gadii dubban. Isa olii dubban. Yoo deebii kana naaf hin deebisne nama biraatti taraa taaptaap goota jedhamte. Na buusta. Yesuus Kiristoos miila Waaqayyoo jala ni gala moo? Tole. In qaanfatee macaafa kee. Jecha kana ol bahi 26 dubbisi. Ilaalaal. Qoqo gaafii salphaa si gaafadhe kana deebisi. Yesuus Kiristoos miila Waaqayyoo jala ni gala moo hin galu? Situ gala miila isaa jala. Situ gala. Yes, Kiristoos hin galu? Sumatu situ gala maqaa mataa keetu gala. Kiristoos hin galu? Kiristoos miila Waaqayyoo jala hin galu? Situ galan siin jechaa dabar. Hin galu yookiin galu yookiin hin gala jedhe. Gaafii salphaa. Hin gala moo hin galu? Kinoo situ gala. Hin galu Kiristoos immoo miila Waaqayyoo jala hin galu? Situ gala. Situ gala. Amma maayikii qaba. Takka amma booda hin dubbatin. Amma booda carraa siin kennu. Ati hin galuu jettee miti macaafni immoo laal waa inni jedhu. Wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala in galaa jedha. Inni waakkatu barbaade ila akkatti macaafa isaaniitti illee qaanfatan. Abdul Fattah. Sagaleen kee badeera. Ilmi immoo ofii isaati Waaqayyo waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin galaa. Sagaleen kiyya badee jira yaa jamaa hin dhagamu. Wali jala? Wali jala dubbadha. Amma dhuftee. Macaafuma keessatti hayyee. Okay. Wanti hundinuu ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaati Waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala in galaa jedha. Osoo an jedhe Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 irra jira lakkoofsa 28 irratti. Yoo an viidiyoo banu sagalee isin dhagaamaan jiru waan ta'eef isin biraa banadha. Inni Yesuus Kiristoos miila Waaqayyoo jala galuu jedhe. Qoy. 27 dubbisi. Amma jala bu'ii taap godhati. Hin kijibde waan ta'eef Yesuus irratti kijibde macaafa irratti illee kijibde. Waan macaafa irra hin jirre illee kijibde. Maal jettee kijibde ati? Ilmi miila Waaqayyoo jala galuu jette. Macaafni immoo ilmi miila Waaqayyoo jala galaa jedha. Ati macaafa keetittuun amantu. Hin itti qaanfattalle. Attami namni macaafa ofiitti qaanfatasa? Namni attami macaafa ofiitti qaanfata? Macaafichi wanti inni jedhu